Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuune jalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo. Gaafii keessan warroonni soofaan waraabii qumsaaxinii algaa biffee naan jettan kin warrallee qabadhee isinii dhufee jira. An gaafii keessan nama hundaatiif iyyuu deebii qabadhee dhufe jechuudha. Yeroo hundaayyuu wanta isin na gaafattan isin qofa gaafii keessan waan bareedaa na gaafadha. Ana ammoo iyyuu deebii keessan akkana qabadhee dhufe. Soofaan kun baay'ee babbareeduu fi soofaa baay'ee nama hawwatu. Kana qofaa miti qumsaaxiniin algaan jechuudha. Algaa baay'ee bareedaa akka ta'e jechuudha. Gatiin isaa gatii madaalawaadhaan meeshaa babbareedaa adda ta'e ka qalbiin keessan isin jaalattu isiniif qabadhee dhufee jira. Isin ammoo wanta isinirraa eegamu meeshaa kana jaalatan taanaaniin iskiriinshotii irraa gootanii keessaan na dubbisuudha. Inni biraa ammoo viidiyoon gadhiisu kana hiriyoota keessan irratti walirra sheer gootanii laayik gochuudha jechuudha. Viidiyoo kana akka hin gadhiise laaltanii bira hin darbinaa, laaltanii qofa hin darbinaati laayik godhaame viidiyoo jechaadha. Viidiyoo laayik godhaati hiriyoota keessaniif illee sheer godhaati sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa isin jedha. Uummata jaalatamaa fi uummata kabajamaa. Algaa baay'ee bareedu. Algaan kun baay'ee bareeda argaa jirtanii. Inni kunillee biffeedha jechuudha. Biffee soos maazaniiti. Biffeen tun bareedduudha jechuudha. Mana kam keessattuu iyyuu hin galti jechuudha. Dagalee tokkicha bichaa dagalee xiqqishuu wayii bichaa qabatti jechuudha. Biffeen tun garuuyyuu koornariidha. Dhiifama irraa ta'a biffee koornariidha. Qirci tokkicha bichaa qabatti garuuyyuu keessi isaa ammoo baay'ee guddoodha jechuudha. Akkuma kaawwanii guddaadha jechuudha. Akkana fakkaataa qumsaaxinii illee qumsaaxinii babbareedaadha. Soofaan kun arbaa majlisii fakkaata dhugaa dubbachuu. Baay'ee tokko bareeda arbaa majlisii fakkaata guutuun isaa jechaadha. Soofaan kun guutuun isaa inni guutuun jechuudha. Soofaan kun liizarii jira. Liizariin 85,000 jechuudha. Liizarii fi carqii of keessaa qabutu jira. Akka carqii of keessaa qabu suni 75,000 jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Guutuun isaa adiin amma isin argatan kun guutuun isaa liizariidha jechuudha. Ka liizarii of keessaa qabu ta'ee carqillee ka dabalatu hin jira. Isin mul'isa jechuudha. Teebiliin kun baay'ee bareeda. Teebilii baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Gatiin isaa meeqa jennaaniin gatiin isaa jiddu galeessaa madaalamaadha. Haga 40,000 jechuudha. Algaan kunillee baay'ee bareeda maashaallah. Algaa baay'ee bareedudha. Akkana fakkaata jechuudha. Algaa baay'ee bareedudha. Kun mataa isaati beeka. Wanti isin beekuu qabdan kun mataa isaati waliif hidhamee hin jiru. Inni biraa immoo biffeen kana qofa osoo hin taane fakkeenyaaf kun kararii kanaani kararii biraallee baay'eetu iyyuu jira jechuudha. Isuma kana ta'e mastaawutiin itti hin galle mastaawutiin ganaa itti gala. Mastaawutiin itti hin galle mastaawutiin boodarra itti gala jechuudha. Akkana fakkaata jechuudha. Amma kinoo amma qumsaaxiniin kun tokko meetira tokkoo fi meetira qumsaaxinii jechuudha. Meetira saantii 60 tokko ammoo meetira saantii 50 jechuudha. Meetira tokkoo fi saantii 60 tokko ammoo saantii 50 jechuudha qumsaaxiniin. Akkana fakkaata meeshaa babbareedaa kanneen jaalatan taanaaniin qumsaaxiniillee akkasuma gatiin isiillee tokkoma jechuudha. 25,000 jechuudha qumsaaxiniin. Maashaallah baay'ee bareeddi. Baay'ee tokko namatti tolu jechuudha. Qumsaaxinii akkasiin barbaadanitti baay'ee guddaadha qumsaaxiniillee jechuudha. Jaalatan taanaan isin ammoo natti himaati. Iskiriinshotii irraa godhaati. Keessan na erguu hin irraanfatinaati. Lakkoofsa bilbilaa kee xumurarra isin kenna. Soofaan akkana fakkaatu kun jechuudha. Soofaan kun guutuun isaa liizariidha. Liizariin kun 85,000 isiniin jedhee jira. Teebiliin kun baay'ee bareedu kuni akkana fakkaatu kun 40,000 jechuudha. Baay'ee bareeda argitanii isa meeqa ofirraa qaba teessoo 6 ofirraa qaba jechuudha. Kaafoo kan nyaata irra nyaatamu kana wajjin 7 jechuudha. Isa kana yoo barbaadan qal'aan illee hojjechiisuu dandeettan jechuudha. Teebilii afoo kana liizariin kun soofaan kun liizariin kun 85,000 jechuudha. Liizarii kanaan jechuudha. Kan carqiillee asuma bira jira qofa kan carqii of keessaa qabullee asuma bira jira. Isa san illee isin mul'isa jechuudha. Dhugaa rabbii inni kun jechuudha kinoo kan carqii of keessa dagaleedhaan qabu cinaa tokkoon ammoo liizarii ka ta'e kun ammoo 75,000 jechuudha. Akkana fakkaata. Kana jechuun guutuu isaati jechuudha. Gimmaasha osoo hin taane amma fakkeenyaaf arbaan hin gaddaa gimmaasha hin jedhame kun guutuu isaati jechuudha. Guutuu jechuun mana guutuu ka cufu jechuudha. Kinoo akkana akka tartiibaan galee kana argitanii isa guutuu isaa kana jechuudha. Akkana fakkaata baay'ee tokko bareeda. Warroonni barbaadan fedhii keessan irratti hundaa'uudhaan ka barbaade majlisii ka barbaade ammoo soofaa. Soofaan naasiillee kunillee orijinaalii ka ta'e jechuudha. Baay'ee orijinaalii ka ta'e inni kunniin algaadha. Algaan kunniin algaa baay'ee babbareedu jechuudha. Akkana fakkaata algaa baay'ee babbareedu hanga 40,000 fi 45,000 jechuudha algaan. Akkana fakkaata biffeen jechuudha. Biffeelleen kinoo akkana fakkaata. Meeshaa babbareedaa qabadhee isinii dhufee jira.
wanti isinirraa eegamu meeshaa kana jaalattan taanaaniin ka keessaa jaalattan daddafaatiif viidiyoo gattu kan screenshot irraa godhaa meeshaa as keessa jaalattan kana jechuudha. Meeshaa oriijinaaliidha bootaan hin jira garuuyyuu gatiin kanaa gadi illee hin jira baay'ee ka tokko ka kanaa gadi illee hin jira maal isiniif fakkaate wanti isin beekuu qabdanii meeshaan gatiin isaa kanaa gadi akkuma gatiin isaa qannasu meeshaaleen oriijinaalii miti. Amma fakkeenyaaf soofaa kana yoo akkana ilaaltan akkanattuyyuu isin bareeda garuuyyuu inni guddaa yoo qaban ilaalan bakka Arabiyaa Majlisii jira soofaa baay'ee oriijinaalii ta'e jechuudha. Akkanattuu hin beekamaa mikinoo deebi'ee wanta akka biffee qomsaaxinii algaa kunniin wanti inni mukni inni itti hojjamu jechuudha garaagarummaa qaba jechuudha. Biffee algaa qomsaaxinii wanti isin beekuu qabdan kumbursaatoo fi mideeffii jira jechuudha. Tokko maal godhanii kumbursaatoodhaan hojjetanii gatii isaa qannasanii gurguran. Garuuyyuu bootaa kana dhugaa isin himaa immideeffiidhaan hojjetama jechuudha. Immideeffiin jechuun gatiin isaallee guddiidha. Akkasuma immideeffiin baay'ee wanni oriijinaalii ka ta'e jechuudha. Immideeffii fi kumbursaatoon garaagarummaa inni qabu hin beektanii mire kumbursaatoon hin caccabu. Wanti wayiitti yoo itti bu'eeyyuu ofumaan caccaba jechuudha. Yeroo dheeraa hin kennu tajaajilli isaa yeroo dheeraa hin kennu jechuudha. Soofaan kun soofaadha Arabiyaa Majlisii isinitti hin fakkaatin. Akkatti bareedu argitanii Arabiyaa Majlisii fakkaata dhugaadha Arabiyaa Majlisii fakkaata garuuyyuu soofaadha Arabiyaa Majlisiidhaa miti. Akkana fakkaata baay'ee bareeda jechuudha inni kun carqiidhaan jechuudha. Hedduu bareeda jechuudha baay'ee tokko bareeda. Gurraachi kun ammoo algaadha algaan kun ammoo liizariidhaan kan hojjetame jechuudha guutuun isaa liizariidha. Kinoo mataa dura isaa kan argaartanii liizariidha jechuudha liizariidhaan hojjetameera inni kun. Akkana fakkaata meeshaalee baay'ee babbareedu kanneen qabadde isiniin dhufee jira kinoo asittillee algaan mataa dura isaatii kunniin jechuudha. Akkana fakkaata algaa kunniin guutuun isaa mataa dura isaati diizaayiniin isaa diizaayinii isin barbaadanii kan jiru jechuudha mataa dura isaati. Walitti hidhamee hin jiru maaliif waan bootaan jira hin geenyeef jecha akkanumatti keessaa kan barbaadamuuf maraxatee bitata malee akkanumatti walitti yoo sirreessanii jedhan bootaan hin gafu waan ta'eef soofaa qofa akkana dhiisanii algaa ammoo akkanumatti laallatan jechuudha baay'ee oriijinaaliidha kinoo argaartanii mire baay'ee bareeda jechuudha algaa warraa immideeffiidha jechuudha dhugaa isinitti immideeffiidha. Bootaa tokkotti garuuyyuu kumbursaatoodhaan hojjetanii mataa dura isaa kana wanni godhanii kumbursaatoo immideeffii isin godhanii cinaa kaawwan ammooyyuu akkuma isin jedhe isaan godhanii qalamii isaa dibanii beeka qalamiin isaa dibinsi isaa kunillee garaagarumsa guddaa qaba. Qalamiin isaan kunuyyuu akkaataan inni itti dibamu akkaataa garaagaraati. Immideeffiin kunuyyuu dirribii ka galu jira bakka tokkotti. Argitanii akkasii isa kana baay'istanii sirriitti ilaaluu qabdan wanti ilaaluu qabdan sirriitti isa kana jechuudha. Isin ammoo birriin keessan baatee wanta gaarii waan bareedaa bitattanii waan yeroo dheeraaf isin fayyadu bitachuu isinirra jiraata jechuudha. Waan hin taane bitachuu irra lakkoofsi bilbilaa kee duwwaa 972 duwwaa 2519 telegiraamiilleen iimoollee waasaappiilleen guutuun isaa kanumaan hojjeta jechuudha. Inni kun teebiliidha. Teebiliin kun baay'ee bareeddi. Teebilii baay'ee bareedduudha. Akkasuma oriijinaaliidhallee namoonni bitachuu barbaadan screenshot irraa godhaatii na ergaa wantoota biraa waan kanaan addaallee jechuudha isin barbaachisa sana koomentii irra na barreessuu hin irraanfatina wanta balleessu yoo jiraate badii kiyyallee hin sirreeffadha na koomentii irratti na barreessaa wanta akkanaa kana balleessiteerta waan akkana kana sirreeffadhu naan jira Oromoo koo guutuu na jajjabeessuu barbaadan taanaan hiriyoota keessaniif share godhaatii viidiyoo kana like osoo godhin bira hin darbina. Akkasii meeshaa akkana fakkaata meeshaa babbareedaa isin qabadhee dhufa jechuudha. Yeroo hundaayyuu gaafii keessan fudhadhee meeshaa gaarii meeshaa oriijinaalii waan gaarii akka isin qabadhee dhufu qabachuu qofaa miti akka isin bitullee abdii guutuu qaba jechuudha.